Ashamaar kafuunee hordoftoota keenya walitti dachaanee jira. Qophii afgaa fi qaroominaati. Kutaa lammaffaa har'aaskaa keessummaan teenya gaafii qabdina fakkaata. Eeyyeen gaafiin qaba. Qophaadhami. Gaafiin guyyaa har'aan kana biyya baay'ina muslimaatiin beekamti. Gaafiin tokkoffaan hangaafatame biyya baay'ina uummata muslimaatiin beekamtu. Indonesiyaadhaa fi lammaffaa. Gaafiin tokkoffaa kana fakkaata gaaffii lammaffaatti haa ta'u. Gaafiin lammaffaa biyya qulqullina eeggachuudhaan sadarkaa tokkoffaarra jirtu. Qulqullinaan sadarkaa tokkorra jirtu Singaapoor. Gaafiin sadaffaa biyya kuufama boba'aatiin sadarkaa tokkoffaarra jirtu. Gaafiin sadaffaa biyya baay'ina kuufama boba'aatiin sadarkaa tokkorra jirtu. Akkasii. Venezuelaa. Gaafii afuraffaa qabdaa? Eeyyeen gaafii afuraffaa ni qaba. Biyya kuufama boba'aa numaayyuu hin qabu. Afuraffaan biyya kuufama boba'aa inuma hin qabne. Jaappaan. Gaafii shanaffaa? Gaafii shanaffaan biyya intarneetaatiin sadarkaa tokkoffaarra jirtu. Gaafii shanaffaan biyya saffisa intarneetiin sadarkaa tokkoffaarra jirtu. Gaafaa warisiis. Biyya dadhabina intarneetaatiin sadarkaa tokkoffaarra jirtu. Jaappaan biyya intarneetni isii dadhabinaan sadarkaa qabati. Suudaan kibbaa yookaan Suudaan egaa hanga gaafii jaha deebisnee jirra. Gaafiin torbaffaan maal ture? Torbaffaan biyya baay'ina waraanaatiin sadarkaa tokkoffaarratti argamtu. Waaw! Gaafiin torbaffaa biyya baay'ina waraanaatiin sadarkaa tokkoffaarratti argamtu. Chaayinaa dhagaa. Chaayinaa. Saddeettaffaan biyya waraana mataa isii hin qabnedha. Saddeettaffaan biyya waraana mataa isii inumaa hin qabne. Tole, gaafii saddeettaffaa deebisnee jirra. Egaa saglaffaan korruufas walumaan alaalu. Gaafiin saglaffaan waan fakkaatu biyya qulqullina dhabuudhaan sadarkaa tokkoffaarratti. Gaafiin saglaffaan biyya qulqullina dhabuudhaan sadarkaa tokko qabatte. Hindiyaadha. Tole, deebisee jira. Gaafiin kurnaffaan biyya jawwee fi bimbee hin qabne. Gaafiin kurnaffaan biyya jawwee fi bimbeen hin jirre. Aayislaan afaan deebi'ee jira. Kudha tokkoffaan maal fakkaata? Kudha tokkoffaan biyya baay'ina namaatiin sadarkaa lammaffaarra jirtu. Kudha tokkoffaan biyya baay'ina namaa qabaachuun sadarkaa lammaffaa. Hindiyaadha ishiinis. Gaafiin kudha lammaffaan biyya oomisha bunaatiin sadarkaa tokkoffaarra jirtudha. Biyyi oomisha bunaatiin sadarkaa tokkoffaarratti argamtu. Biraaziilii. Gaafii kudha sadaffaa biyya qabeenya sadarkaa qabattee sadarkaa tokkoffaarra jirtu biyya dureettii jedhamtu. Gaafiin kudha sadaffaan biyya qabeenyaan sadarkaa qabachuu qofa osoo hin taane sadarkaa tokkoffaarratti argamtu. Deebi'ee jira. Guddina biyyaatiin sadarkaa tokkorra jirtu. Kudha afuraffaan biyya guddinaan beekamtu Raashiyaa. Gaafii kudha shanaffaadha. Gaafiin kudha shanaffaan osoo ati abbaa murtii taate tokkoo fi qotee bulaa tokko isaanii qawweera walaluu jiru yoo agarte maal murteessitaaf? Akkasuma loltuu tokkoo fi qotee bulaa tokko isaanii tiraantira lafaan qotan sanarratti walalaa jiru eenyuuf akkam murteessitu? Gaafiin kudha shanaffaa jabduudha. Anaatu abbaa murtii ta'e. Tole egaa. Loltuu mootummaa tokkoof qotee bulaa qawwee irratti wal lolu yoon arge atleast eenyuuf murtaa'u akka qabu beekamaadha. Qawween harka loltuu jiraachuu waan qabuuf loltuuf hin kanne. Qawween ka eenyuuti waan jaamu sangaafii biraati. Isaan lachuu ragaa mataa isaanii hin qaban waan ta'eef qawween ammoo harka loltuu jiraachuu qaba ture. Akkasuma loltuu mootummaatii fi qotee bulaa tokko tiraatira lafaan qotan irratti isaanii wal lolu yoon arge qotee bulaadhaaf murtaa'u qaba tiraatirri. Sababni isaa tiraatirri harka qotee bulaa jiraachuu waan qabuuf. Eenyu qaba waan jaamuuf ragaa mataa isaanii waan hin qabneef kun gaafii kophaati. Eenyu qaba waan biraati garuu tiraatirri kan murtaa'u qabuuf qotee bulaadha harka qotee bulaa jiraachuu qaba waan ta'eef. Akkasuma qawweenis harka loltuutti jiraachuu qaba waan ta'eef loltuudhaaf murtaa'aa ture. Dhugaan ammoo ragaa wajjin mirkanaa kanarraa kaafee kanaan murteessa ture. Tole egaa haga gaafii kudha afuraffaatti hunda deebisnee jirra inni ayyaanna. Warri koomentii ammoo gaafii sirriin ta'in karaa koomentiitiin fannoo ni dandeessan. Faana tura. Akkaataa ittiin naa deebisu walumaan ilaalla. Inshaallah gaafii salphaa akka ta'u yookaan deebisuu akka hin danda'u ni yaala.
Garuu na sodaachiftee jirta. Haa ta'u itti fufi. ittuma Gaafiin yaadda. kee maal fakkaata? Tole gaafiin kiyya tokko fardi faamiin ifibsi akkuma faamiin akka ilaalcha akkam akka ifii qabdu akka ifii ibsituun barbaada. Gaarii dhagaa. Faamiin mataa isaatiif ilaalcha akkam qaba? Of ibsinaan jette gaafii tokko qofaa ture. Faamiidhaaf ilaalchi isaa qabeenya mataa isaati. Faamiidhaaf ilaalchi qabeenya qofa osoo hin ta'in foddaa ittiin addunyaa ilaaluu danda'u. Ilaalchi faamii jijjiiruufis gahee olaanaa akka taphatudha. Kanaaf faamiin if ibsuudhaaf faamiin faamuma addaa Oromiyaa keessaa Harargee baatti kan dhalate. Anaa Dadar Araddaa Nadii Galaansaatti ganda xiqqaa tokko ganda Bareenta jedhamutti if ibsa keeyyaadha. Gaafiin lammaffaan ilaalcha dubartii gabaabinaan akkanaaf wantoota qabduuf dubartiidhaaf. Tole egaa gaafiin lammaffaa faamiin ilaalcha akkam dubartootaaf akka qabu naaf ibseetti. Dhugaa dubbachuuf faamiin ilaalchi inni dubartootaaf qabu dubartiin isa biratti taaksii hawaasaa qofa osoo hin taane konkolaataa geejjibaa bira dabree kosii dubartiin anaaf iddoo kosiin itti gatamtu balfa wayiiti. Ibsa keeyyaadha. Sababni isaa maal yoo naan jette dubartiin gufuu guddinaatii fi farra nageenyaa kan taate waa malee miti. Gaafii sadaffaa ilaalchaan dubartootaaf qabu deebisa keeyyaadha. Amantii kee garuu maal Faamiin hordofaa amantiiti. Yoo amantaa hordofe amantiin isaa maali waan jettee na fakkaata. Akkasuma eeyyan ani muslima. Amantiin koo muslima. Muslima eega taate muslimni ilaalcha olaanaa dubartiidhaaf akka qabu na fakkaata. Eeyyeen musliimoonni dubartiif ilaalchi inni qabu ilaalcha olaanaadha. Sirriidha. Kanaaf ani ammoo ilaalcha olaanaa hin qabuuf gatii isii tolchee waan hin beekuuf gatii dubartii tolchee waan hin beekuuf dubartiin ana biratti kosiidha yookaan taaksii hawaasaa konkolaataa geejjiba waloo jechuudha. Gatii naaf hin qabu. Sheekii gaafachuu dandeessa yookaan muftii kan abbaa amantiitii miti. Tole egaa gaafiin lammaffaaf bifaan keessi koo amanuun ilaalchaan dubartootaa qabu isuma dhugaa deebiseefii jira. Isin maal akka jettan tarii isin bira dubartiiwwan gaarii ta'uu dandeessa. Ana biratti kosii yookaan taaksii geejjiba hawaasaa jeebiseen jira. Gaafiin sadaffaan faamiin maal akka jaallatu si gaafachuu barbaade filatuma keetii. Gaafiin sadaffaa faamiin maal jaallata? Akkasumi faamiin nageenyatti aansee harmee isaa haadha isaa jaallata. Afuraffaan teessumoo nama macheessa jimaan. Gaafiin afuraffaa salpha ture. Jimaan nama macheessa moo nama seesaa jette? Jimaan nama macheessu. Nama seesa. Maaliif? Guddinaaf. Jimaan guddinaaf nama seesa malee nama macheessu. Kan akka mataa kiyyaatti wanni nama macheessu qamadii fi xaafii adiidha. Jimaan garuu jimaan na seesa malee guddinaaf na seesa malee jimaan nama macheessuu hin danda'u. Wanni nama macheessu dumartiidha. Dumartii fi xaafii fi qamadiin nama macheessa. Jimaan ammoo nama seesa malee nama macheessu jennee deebisnee jira. Qabeenya uumamaati. Gaafiin shanaffaan maaliin dhufanii faamiin muuzii yeroo akkam nyaattaadha? Gaafiin shanaffaa baay'ee salphaadha. Muuza yeroo akkam nyaatta? Akkasuma muuza yeroon quncee irraa sollaafadhee nyaata. Asin jaalattan biyya haalaan qorritu biyya kam ergee yaaddu? Maksikoo, Raashiyaa. Biyya aannan harree dhuguudhaan beekamti. Torbaffaan biyya aannan harree dhuguun beekamtu. Xaaliyaanota. Saddeettaffaan bineensa amnaan sadarkaa tokkoffaarra jiru. Bineensi amnaan sadarkaa tokkoffaarra jiru bineensa lafa yoo ta'e qeerransa warreen balali'aa ta'an risaa yookaan igaal deebisa jeeyyaadha. Gaafiin saglaffaan waan isinirra ni isinidha. Gaafiin saglaffaan baay'ee salphaadha. Waan isinirra ni isinidhaame. Baara. Kurnaffaan waan irrachuu malee hin ida'amu. Gaafiin kurnaffaas baay'ee salphaa. Waan irrachuu malee hin ida'amne umrii xiyyaafteeti. Uffata keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagantaan keenyaaf gaafii qaroominaati.